Gaaffiin kiyya Fayisaa Yesuus Kiristoos sababii cubbuu ilma namaatiif yookaan sababii cubbuu addaamiifan biyya lafaa dhufe kan jedhu barsiiseeraa oon jedhe. Pointii ma Yesuus dhufe maaliif dhufe? Yesuus moo? Sababii cubbuutiifan dhufe jedhee barsiiseeraa oon jedhe yoo barsiiseera ta'e ragaa naa kennaa yallaa. Aye Yohaannis boqonnaa 3:14 irratti akkuma Museen gammoojjitti boofa fannoo irratti muka irratti buuse akkasuma immoo ilmi namaa fannoo irratti ol ba'aa sun jechuun akka inni cubbuu keenyaaf du'u akka inni kaayyoo sanaaf buufe agarsiisaa jira jechuudha. Du'uu isaa miti amma fannifamuu isaallee hin gaafanne ani du'uu isaallee hin gaafanne ani wanni hin gaafadhe sababii cubbuu addaamiifan dhufe jedhee barsiiseera kanuma qofa sababii cubbuu addaamii cubbuu waa'ee cubbuu dubbateera Yesuus Kiristoos. Aye sana itti deemina addaam waan cubbuu hojjetameef araara argateera. Rakkoon qabu badii isaatti murteesseera waaqayyo badii isaa ilma keetti darban jenneen ofii masaatii badiitti murteessee badii isaa immoo inni fudhateera. Firdii isaa fudhatee ba'eera inni akka macaafaatti ati bu'iitii qotii dafqii nyaadhu jedheen qotii dafqii nyaadhu jedheen sun qixaata isaati malee ilma keetti darban jenneen dubartittiidhaan immoo dhaqiitii miixadhuuti da'eedheen miixadhu da'eedheen cubbuun ilmoo keetti darba hin jenne beeki kun murtii isaanitti murteeffameedha kun xumurameera sanii miti kan hin gaafadhe Yesuus Kiristoos biyya lafaa eega dhufee bootuma tokkotti sababii cubbuu addaamiifan dhufe kan jedhu barsiiseera oon jedhe. Koi bakka sana hin geenye. Ayyee Addaam Edenitti deebi'eera Eden gannatitti. Deebi'ee deebi'uu baatellee murtiitti murteesseera mi Waaqayyo? Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti maqaa isaaf lafti kun abaarameera qoraattii akka baasu akka hundumaa ta'u kanaaf ilmi namaa riileenshiippii waaqayyo wajjin qabu dhaabee jira sanaaf immoo hin fidadha kanaaf immoo Museef seera kenne seera kurnan keessatti namni tokko yoo cubbuu hojjete cubbuu isaa sanaaf maal akka inni kaffalu korma korbeessa re'ee hallaattii waan akkasiiti waan sana waa'ee cubbuu sasanii miti waa'ee cubbuu dubbachaa jira yeroo ani hojjeta bira geessu qeesii yookaan sheekota bira geessu harka isaanii waan ani geesse sanarra kaayanii kadhatu anaafis kadhatanii ji'oota 6 waggaa tokkoof firii ta'uu danda'a garuu yoon cubbuu hojjedhu ammas waan sana bita seerri cubbuu sana ture garuu inni ammaa kun immoo isa kana deebisu wayii Musee wayii Addaam irratti taasifne gara Yesuus immoo. Okay, mee Addaam laana dhaggeeffadhu mee murtiin itti murtaa'e moo itti murtoofne Addaamitti? Murtaa'eera. Murtii sana fixate moo fixanne Addaam hojjetee? Fixateera kan jiru hin jiru amma har'aatti gatiinsaa biyya lafaa irratti namni dafee nyaata namni wal ajjeesa namni wal lola namni dhaba hin dhukkubsata sun immoo ija Addaam irraa dhufe sana. Yesuus Kiristoos eega dhufe sababii cubbuu sanaaf fannifamuu dhufe jettee mi'ati? Bakka sana hin geenye moona wayii cubbuu irratti taasisaa jira. Rakkoon qabu waa'ee Yesuus hojii yoo wal qabate malee kan Addaam qofa yoo dubbanne siif hin mijatu ture. Mee Yesuus Kiristoos sababii cubbuu Addaamiif dhufee naan jechuu barbaaddeeti mi'ati? Waaqayyo isa kanaaf nama bifa isaatti akka bifa isaatti uumeef nama waan jaallatuuf addunyaa kanarratti akka ilma namaa sammuu kennee fi aqilii kennee fi waan hundumaa gochuu danda'u hin jiru waaqayyo ifitti aansee namoota uume lammaffaa uumuu bichaa miti hafuura isaaf itti baafate.